Jawwe maqaan nyaate rabbii kiyya kakadhe. Anamma maqaa keetiin tishartii meeqan mana kana jira buleessa kiyya rabbii jedhi. Way jirtu akkami uummata keenya fayyaa keessanii amma dhufnee jirra. Kaleessa guyyaa guutuu akka gaafa Jawaar Mohammad gara TikTokiitti dhufuu dhageenyeerra akka dandeenneen dhiibbaa godhaa turre akka Jawaar gara TikTokiitti ittiin dhufne. Maaliif beeytanii namni gariin anagaan Jawaar jaaladhu ni beeytan. Har'as taanaan Jawaariin dhugaa rabbiititti bakka gaarii isa hawwa. Muummee ministeeraa Itoophiyaa keessatti nama sadarkaa sanii isa eegaa ture jechuudha. Har'a garuu dogoggora inni dalagee irratti baay'ee itti gaddee, baay'ee na aarsee, baay'ee na gaddisiise. Maaliif yoo jedhu kana ammoo TikTokii jechuun maali? TikTokii jechuun miidiyaadha yoo jenne ani namni wajjin dubbadhu nama daalu ta'uu qaba jiran. Jawaar Mohammad haasaa isaa guyyaa kaleessa haasa'e keessatti kun gara naan dhufee osoo inni haasawaasaa jidduu gutanii osoo itti taphataa turan. Kun dhufee abaaboo itti darbaa, kun dhufee waan afaan nama kaanta akka balloonii takka afaanii kaayaa. Jawwe maqaan nyaate rabbii kiyya kakadhe. Anamma maqaa keetiin tishartii meeqan mana kana jira buleessa kiyya rabbii jedhi. Sihii kaleessa tishartii gararratti tolfadhee deemaa ture sana yoo har'a ijoollee taraa wajjin si argu በጣም nu gaabbisiiftee jechuudha. Maal akkanaf godhuun maal aganaf gabbuusuun kee maal jechuudha buleessa kiyya rabbii jedhi. Maal ammaa siin jette addunyaan silaaltee abaaboo funaannata dhaqee waa funaannachuu dhaqee dubbii harkaa qaqal'atee dubbii itti badee jireenya harkaa lashidhee kuni salphina guddaa jedhan salphina guddaa. Kanaafuyyuu maaf nama nu kolfisiifta? Mootummaa falmisiin jenne garuu gaddi dhufteetiin kaleessa hayyoota Oromoo gurguddaa hayyoota addunyaa wajjin taa'aa turte. Har'a habiibii saahibni kee Hamzaa Hajii Aslii Ibsishaa Abbaa Jaalalaa amma kanneen wajjin saahiboomtee dhuguma Oromoo bilisa baasuu deemta. Ibsa Abbaa Jaalalaa qarree Oromoo tartiiba dachaasee sirbisiisa. Hamzaan ammoo istaayiliin isaa suufa kaatee fataa jedha. Asliin sadaqaa isaa hojii gattaa'ee geema isaa taphata. Ijoollee makanaa waliin maaluma rabbi sitti arge jawwe rabbii kiyya maaluma taate buleessa kiyya maaluma si dhibe maaluma taate yoo haala kanaan amma ina guyyaa kaleessaa waa takka adda baafadha. Jawaar Mohammad guyyaa kaleessaa ummanni Oromoo akka isa komate simannaan akka isaan godhamin isinitti himaan tokkoffarratti nama kana silaa ummanni osoo jaalala duraanii san isaa qabaate biyaansi Jawaariif guyyaa kaleessaa leencamee akka kennama beeyta yoo diqqaate leenci 10 Jawaarii kennamuu qaba ture. Argitaniimi namni leenca kenneef hin jiru. Leenci takkaaf lamaan sun isaan hin maltu. Anta sadarkaa kanatti isa beeka. Kanaafuyyuu kanallee of laaluu qaba. Guyyaa jalqabaa irratti haala kanaan miidiyaarra dhufee nama 86,000. 86,000 ammoo TikTokii irratti birqii miti. Aslii 100 ho'itu ilaalaa ture, Maayikii 100 ho'itu ilaalaa ture, Raachee 100 ho'itu ilaalaa ture. Kuni birqii miti. Baay'ina nama kanaattuu nu daawwatee kan inni jiru kunillee birqii miti. Guyyaarraa viidiyoo nu poostii koonu nama 100 meeqan laalaa jira. Walakkaa miliyoonaatu daawwataa jira. Jawaar kanuma dirasii cinqamee sadarkaa baay'ina viyuu namni kun marti ammoo namni viyuu isaa laalee nama isa deeggaru itti fakkaata. Kunis dogoggora jawwe. Namni yaada kee deeggarre hundi waan ati haasoftuu fi salphina kee laaluu dhufe malee jaalalaa fi waan ati jette kana fudhachuu sitti hin fakkaatin. Viyuun ati jettu kun an nagarrame ati nama waa'ee viyuu irraa dubbachuu qabu miti. Viyuu yoo ta'e siif haraa miti obboleessoo. Gaafa yuutuubii habashaa irra dhufte nama 100 meeqas si daawwate beeyta. Yuutuubii gaazexeessaan suni Naayiroobii dhaqee gaafa inni miilaan si barbaade. Maksuu nama meeqatu si daawwate gaafa san. Akkana taanee samii baanee dachiisoonee Jawaar Mohammad arganneedhe hamilee si kennee os si kaasee gaazexeessaan habashaa sun jechuudha. Ati har'a garuu dhuftee Asliifaa wajjin. Hamzaa faa wajjin, Ibsa Abbaa Jaalalaa wajjin, Murtii Guutoo faa wajjin. Rabbii kiyya akka kadhe salphinne akkanaan jiru. Obboleessoo miidiyaarra dhufii, TikTok irra dhufii si dhoorguufi miti nuti. Hayyoota si fakkaata wajjin kootu siin jenne malee ijoollee qaama ofiitu viidiyoo waraabdeetiin Facebook irra poosti kootu. Ijoollee dudduubbee dubartii fiddee miidiyaarra poosti kootu. Kannii wajjin teettaa rabbii jedheeti. Amma Oromoo akkana bilisa baasuu deemtaaree akka taaggalteemu. Inni kun isa biraate. Kanarrattuu iyyuu amma yoo haala kanaan itti fufte jawwe. Anamma akkasirraa hubataa jirutti sadarkaa kaleessa irra jirturraa gadi buutee jirta. Amma ani wanni sii sodaadhu takkattiin saahibummaan keetii fi ka Aslii ka Hamzaa warra amma waliin dhufte ka Sheek Ka'ab Murtii Guutoo kun haala kanaan itti fufe taanaan ijoolleen kun gasi fidanii harceellee fuula si dibuu irraan godhan.
ummata garaa nyaattuullee natti hin fakkaatu sihii kaleessa kabajaa qabu san tapha beellamaa sii qabna jawwee siin jechuu irraan goran ganaa ummanni kun sadarkaa harcee dibachuuti gasi buusuu deemaa jechuu tiktokiin kun guddaa meeqa salphise jabaa meeqa xiqqeesse nama sheekaa ka amantii muslimaa qabu meeqa amantii irraa baase ustaaz bayaan irraa laaltu ati ustaaz muhammad bayaan jawwee maaluma si dhibe obboleessa kiyya rabbii jedhi kanaafuu andhaamsi si dhaamu jaalallii fi firummaan kee aslii wajjin itti fufe taanaan allahu alam guyyaa tokkocha tapha beellamaa taphannaa kootu ummanni kun deemee si dogoggorsee akka si salphifne rabbii jedhi ati polotikaa jaba hayyuu jabaa turte akkuma dhufteetiin ummanni kun taa'ee akka mubaarak musammaa sanfatte harcee sin dibachiifne birriin jira maa jedhanii ay jawwe ay jawwe anaa nyaatu ka kaleessa sii booyee imimmaan sii dhukkubsadhee sii jecha coggaarra yaan jaalala keetiif jecha garuu har'aati waa mara balleessite jechuudha waa mara galaafatte ay jawaar muhammad hacaalutu fixee badubbii nama lubbuun jiru faarsuunis abaaruunis nama dhiba jedhe har'a bakka kanatti agarree ijoollee caacutii wajjin wayitati teettu hayyuun siyaasaa ganfa Afrikaa sochoosaa Narsal Mandeellaa yookaan ammoo Itoophiyaa raasa jennuun suni amma gaddeefitee abaaboo raasuu jalqabde jawwisha abaaboo ijoolleen ganaa shululaa daa'immanii afaanis keetti rabbii jedhi maal jechu joonii maanyaa wajjin garaagarummaan qabdater maa of diqqeessita kanaafuu salphina jechuudha waa'ee polotikaa irratti gaafii Oromoo 360 si gaafate gurbaan Naayiroobii keessa jiru jechuudha. Namni suni gaafii jajjabduu si gaafate. Deebiin ati deebiste ammoo qabsoo Oromoo keessatti ati har'a wala badaa jirtaa jechuudha. Jawwee siyaasa illee yoo taate jechuudha. Oromoo 330 gaafii inni si gaafate gaafii jajjabduu si gaafate namni sun. Gurbaan ka ta'uu miti. Oromoo 360 namni jedhamu suni kabbaadni nu. Ohoo wallahi gaafii inni si gaafate gaafii maanoo situu isifte guyyaa kaleessaa. Gaafii maal jedhu gaafate mootummaa siin falmitaa ijoollee bosona jiran hoo ilaalchi ati jaraaf qabdu maali waraana bosona jiru kanaaf akeen isaa maali gaafii jettu gaafate takka gaafiin lammataa ta'e inni gaafate maal ta jettuudha Itoophiyaa bilisoomsinaa warra jedhuu fi warra Oromiyaa walabaa ijaarra jedhutti ilaalchi kee maali jedhee gaafate fakkeenya waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti namoonni abaa'oo deeggarra jedhan Oromiyaa walabaa barbaannaa Oromoo 360 gaafii jaarraan abbaa gadaa kaase sanfaa itti kaasee gaafii san dhiyeesseef Jawaar deebii maalii deebise ijoollee bosona jiranii illee faallaadhaa jechuu deebiin isaa nuti har'a Itoophiyaa qabannee waa'ee Itoophiyaa fi Oromiyaa adda baasu kana gonkumaa waan akkasiin gaafatinaa jedhe laala waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartaa innaan hin deeggaruu jedhe argite Oromoon har'a waa lama fedha qabsoo Oromoo keessatti har'a tokko bicha barbaannanu qabsoon Jawaar amma geggeessaa jiru argitanii jirtan qabsoo abaabooti amma abaaboot deebite sababiin isaa Oromoon qabsoo lamaaf qabsaara Oromoo Dr. Abiyyi waliin jirtuu fi Oromoo Jaalmarroo wajjin jirtu qofa Oromoon maaliif isiniin jedha Oromoon har'a qawween alatti bilisummaan uummanni Oromoo argatus hin jiru qabsoon Jawaar geggeessu achi osaqallee samii osaqallee jedhu kana waggaa 8 kan akkasuma qallataa ture Jawaar Muhammad waa'ee amma qabsoo achi kenne Abiyyiin dhaqqabeen tuquu Abiyyiin kuni kijiba inni kanaan dura jedhaa ture kana amma sirruma deebi'ee kijiban saalfatu qaallichi isinii gala dubbiin walumaa galatti Oromoon qabsoo lama barbaadaar yaa Jaalmarroo wajjin dhaabbachuu yaa kabajamoo muummicha ministeeraa wajjin dhaabbachuu mikinaatum faannoon hidhatee akka funyaanii Tigreen akka funyaanii Eeltiraa irraa hidhachaa jira Oromoon ka ofirraa xilaateetti siinuu danda'u yookaan achi citee Dr. Abiyyi yookaan as citee Jaalmarroo malee qabsoon Jawaar amma godhaa jiru waan himmaan isiitu namaan galuu jechuudha. Kanaaf dhufee aslitti saahiba ta'ee jechuu Jawaar. Kuni salphina guddaadha wirdati isa jedhamu sanii walumaa galatti uummanni keenya bakka addaan baafattanii nuti sababa malee miti Dr. Abiyyis ka jennu waraanni bosona jirus injifatee yoo dhufe qaama qawwee harkaa qabu uummata Oromoo fayyada. Garuu namni qawwee harkaa hin qabne Itoophiyaa walabaa irraa Oromiyaa walabaa ijaarra warra jedhuulleen qabsoon Jawaar faallaadha jechuudha. Kanaafuu Jawaar walaa baddee jirta jechuudha. Qeerroon kaleessa harkaa qabdullee si harkaan jirtu. Kanaafuu har'a ijoolleen ati har'a wajjin taphachaa jirtu tunniin gana yoo uummata kana waliin saahibummaa itti fidde ummanni kun ummata garaa laafuu miti ummata seenaa fi hujii ati kaleessa saba kana hojjetu beeku miti dhaamsi ansii dhaamu akka harceen dibanne geemii akka hin taphanneen dhaamsa sadhumaati ummata Oromootiif salaamtaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti. Mammaaksa Oromooti itti himan malee ittiin hidhan jedha Oromoon. Xiinxallaa siyaasaa Jawaar Muhammad
akka nama guddaa bakka guddaa isa hawwu akka nama Jawaar kabajaa qabu tokkotti akka nama Jawaar iddoo guddaa qabu tokkotti wanti ati murteen ati murteeffatte kan uummata Itoophiyaa hunda Oromoon qalaayyuu Jawaar irratti qoqqoodameemi deeggaraa isaa warri ture faallaa ta'eemi har'arraa kaasee jechuudha. Yoo Jawaar Mohammad aslii biratti interviyuu irra dhufe aslii faa wajjin gaastirra taa'ee kan haasa'u taate har'arraa kaasee siyaasni Jawaar Itoophiyaa keessatti qabu du'ee jira. Har'arraa kaasee poolitikaan Itoophiyaa keessatti Jawaar saba Amaaraa, saba Tigree, beher beerasabii Itoophiyaa biratti iddoo guddaa kennaniif har'arraa kaasee Jawaar Mohammad yataraa sa'uno guyyaan jedhanii namatti isa likkine har'aa jechuudha. Nuti kabajaa keetiif si kadhanne malee TikTokiin dirree sheexaanaati, dirree salphinnaati. Lammaffaarratti miidiyaan miidiyaadha jecha Jawaar Mohammad jedhee fayyadameef miidiyaan miidiyaa yoo ta'es TikTokiin sooshaal miidiyaa yoo ta'es nama si fakkaatu nama akka keetii gaazexanyoota hayyoota akka keetii wajjin dubbatta malee cal jettee tumaanii bakka akkanaa dhaabachuun kee poolotikoo Itoophiyaa keessatti siidaa sii dhaabuu qofaa jechuudha. Poolotikaan kee nyaatame ka Oromoo qara nyaatame Oromoo biratti amma qoqqoodamee jira. Oromoon ni beekta tokkummaa Oromoon si bira qabu jaalala Oromoon kaleessa sii qabu har'a hunduu ni beeka. Laakiin ammoo har'arraa kaasee beher beerasabiin Itoophiyaas Jawaar Mohammad poolotikaa mootuwal jedhanii guyyaan isaanis har'a sii galmeessan har'a jechuudha. Baxaamitti sheem nooniyyuu. Shem wanni ati jaalatte murtee keeti walii galatti waan sirraa hin tolle bakka sin fakkaanne dhaabbatte maraafuu leenca waa kennuu fi hin irraanfatina ergaa jedhu qabna nagaya hawaasa bal'aadhaaf.